Urriidhaan kumeessa michoon fatanii biiftuu baadoo guddaadhatanii biiftuu yeroo ishee baadootu isaanis guyyaa hin mul'atanii galma dhugaa galma dhugaa galma dhugaa waa baay'isaa qabaatu abdiirraan kutu galmaana baatu galma dhugaa galma dhugaa. Venga, tapatana. Hayyee galatoomii itti Tafarii arrasii oduu qabannee dhiyaannee irraa kuni simbirtuu miidiyaadha. Simbirtuu miidiyaa yeroo hundumaayyuu sa'aatii kanatti oduu gaarii, oduu amanamaa, oduu dhugaa qabatee dhiyaata. Egaa oduu keenyatti otoo hin deemin dura beeksisa qabnaa. Beeksisni keenya ispoonsarri keenya African Light Book and Coffee Shopidha. African Light Book and Coffee Shopin isa kana kitaaba gurgurraa, buna gurgurraa, kitaaba barbaadan, kitaaba qalbiin keessan hawwe, kitaaba barumsaa barattootaa fi ijoollee keessaniif afaan Oromoo kan barsiisu, aadaa keessan kan barsiisu, akkasumas barumsa isaan irratti kitaabota isaan gargaaru kan keessattuyyuu manneen barumsaa Ameerikaa jiranii hunda isaatiyyuu hin qabna. Kanaafiyyuu kitaaba shaakalaa, kitaaba saayinsii, herreegaa, afaanii hunduma isaa qabna. Kanaafi nu ajajadhaa. Lammaffaa immoo kitaaba ofii dubbisuu barbaadan waan nu gargaara jettan, waan nu guddisa sammuu keenya gabbisa kan jettani kitaabota fakkeenyaa fi kitaabota motivational kan biizinasii, kan narsiingii, kan meedisinii, kan faarmaasii, kan injiinaringii, kan kompiitaraa hunduma qabna. Kitaaba nuti dhabne hin jiru. Kitaaba miliyoona 20 oliif aksesii qabna. Miliyoona 20 keessaa isin filachiisna. Kanaafiyyuu kanan barbaada qofa nuun jedha. Achiin booda nuti barbaannee istoorii keenya keessaa isinii dhiyeessina. Egaa haala kanaanii kitaabota isin feetan isinii dhiyeessina. Lammaffaa immoo kitaaba keessan dubbisaa. Buna dhuguun irraanfatinaa. Buna biyya keenyati. Bunni biyya keenyaa kuni odaa koffiidha. Buna odaa koffii kana kan barbaadan iddoo barbaadanitti isinii ergina. Keessattuu warri Ameerikaa keessa jirtan buna barbaadan yeroo barbaadanitti nu ajajadhaa. Buna instant koffii qabna yookiin immoo otoo danfisinii callistanii bishaan ho'istanii isatti naqxanii bulbultanii kan dhuddan buna biyya keenya jechuudha. Kunis buna biyya keenyati, orgaanikiidha. Buna Gujii qabna, buna Jimmaa qabna. Kan barbaadan ajajattanii dhuguuni kan keessanii. Egaa bunni kan keenya, kan biyya keenyati. Kanaafi buna biyya keenyas ajajachuu hin irraanfatinaa. Kitaabas ajajachuu hin irraanfatinaa. Waan itti gammannu dikshinarii qofa yookiin kuusaa jechootaa qofa afaan Oromoo afaan 300tti gameera. Sana hunda qabannee jirra. Walumaa galatti kitaabota Oromoo 500 oli kan qabnu of harkaa amma waa'ee Oromoo kan barreeffamanii jechuudha. Hundumasaa waan addunyaa kanarratti waa'ee Oromoo barreeffame qabachuudha. Kaayyoon keenya hundumaa nama barbaadeef namni barbaade kitaaba dhabuun qabu keessattuyyuu waa'ee Oromoo irratti kaayyoo keenya suni. Kanaafi kaayyoon keenya Oromoo addunyaatti barsiisu, addunyaa Oromootti barsiisu, Oromoo Oromootti barsiisudha. Egaa erga kana jenneen booda gara oduu keenya deemnaa. Oduun keenya har'aa kan jalqabaa raayyaan ittisa biyyaa diigamaa jira jedha. Egaa otoo gara oduu sanaan deemini yoo barbaadan asumaan ajajadhaa. Kunoo weebsaayitiin keenya isa kana asumaan
ajajattanii namni barbaadan weebsaayitii keenyarraa ajajachuu dandeessu iddoodhuma jirtanitti achiin booda karaa mana poostaa isinii erginaa jechuudha. So namni barbaadan karaa barbaadaniin isinii erginaa kanaaf ajajachuu dandeessu. Kunooti asirratti isinii barreesseen jira. African Light Book and Coffee Shop jedha. Kanaafi dhiifamaa isiniin barreessaa nan dogoggoree. Kunooti kanarraa argachuu dandeessu. Egaa kanarraa waan barbaadan argachuu dandeessu yeroo barbaadanitti nu ajaja. Ergan kana jedheen booda gara oduu keenyatti deemna. Oduun keenya jalqabaa raayyaan ittisa biyyaa diigamaa jira kan jedhudha. Egaa akkuma har'a sooshaal miidiyaarra naanna'aa ture. Raayyaa ittisa biyyaa keessaa jeneraal tokko gara Biyyaa gara Tigraayitti ergamee ture. Jeneraalli kuni kana dura jeneraalli Tigraay ture yookiin Ajeechaan iddoo ajajaa yookiin komaand seentariin kaabaa kan ture Geetaachoo Guddinaa ture. Geetaachoo Guddinaa jalatti namoonni garaagaraa turanii namni tokko achi keessaa Dirribaa Makonnin kan jedhamudha. Isaan amma bakka buusanii akka jedhamutti Abiyyi isaanirraa amantaa dhabeen jira jedhee jira. Maaliifii kana dura Tigraay wajjiniin mootummaa Tigraay Dabratsiyoon wajjiniin mari'atanii erga marii sana geggeessaniin booda waan suni ifatti bahee suuranis gaafa bahu qaaniidha jedhanii raayyaa ittisa biyyaa keessaa namoonni muraasni bahanii mootummaa Tigraay wajjiniin hojjechaa jirra. Dhugumaa kan hojjechaa jirru immoo kontiroobaandii eeguu irratti. Kanaaf kontiroobaandii eeguu irratti waliin hojjenna malee kan biraatiif miti jedhamee. Yeroo sanitti garuu wanti jedhame maalinni yeroo yoo Abiyyi akka nuti filannoo hin gaggeessine dhorkee jedhee nurra goruuni Abiyyi nurraa rukuttuu kan jedhu mari'atanii jedhama. Icciitiin yeroo sana kan bahee egaa kanarraa kan ka'e Abiyyi sodaatee booddeerraa otoo tarkaanfii humnaa otoo hin fudhatiin gara tarkaanfii bajjetaatti deemee achiin booda dubbiin ammas jalaa badee jira. Haaluma kanaan egaa har'aa akka biyya saniitti kaleessa gara Tigraayitti erganiin booda jeneraalli kuni sa'aa tokko akkas kan ta'uu fi hidhamee achiin booda xiyyaaruma dhufeenii akka deebi'u godhamee jira. Haala kanaan egaa namoonni baay'ee aaranii jiru. Keessattuyyuu warri abbutti jibbanii akkamitti akkana godhama biyya tokko keessatti raayyaan ittisa biyyaa iddoo barbaade deemuu hin danda'u. Abiyyi nama barbaade yookiin ministeerri ittisaa nama barbaade kaasee nama barbaade muuduu hin danda'u jedhanii jiru. Haala kanaan wal dura dhaabbannaan kuni hagam deemsisa kan jedhu gaaffii guddaa uumee jira. Haaluma kanaan galgala kanaa oduu dhageenyanii sana malee dabalataanii jeneraalonni sadii badanii gara Tigraay akka deemanidha kan nageenye. Isaan keessaa lama konkolaataa fi meeshaa waraanaa akkuma qabatanitti kan badan yoo ta'u, tokko immoo meeshaa deebisee jira. Erga Tigraay ga'een booda, erga Maqalee ga'een booda konkolaataa gara iddoo dura turetti deebi'ee jira. Namoonni kuni egaa baay'een isaanii sadeeniyyuu naannoo Harar kan turanidha. Warra bahaa keessa turanidha.
Akkuma beekamu raayyaa ittisa biyyaa keessattuyyuu gaggeessummaa jiddugalaa keessa kan baay'atanii dhalattoota Tigraay gara olii keessas sadarkaa jeneraalaa keessa dhalattoonni Tigraay baay'inaan jiru. Akkasumas sadarkaa koloneelaa, shaalaqaa kana kan jiran jiddugaleessa kanas isaan baay'inaan kan jiranii. Haala kanaan amma namoonni akka dubbatanitti raayyaan ittisa biyyaa ammaan achi gatii hin qabu. Gara tokkooyyuu kan itti socho'u hin qabu. Harka isaa mirgaa keessattuyyuu meeshaa waraanaa gurguddaa akkasumas loltuu hedduun naannoo Tigraay keessa turanii lola Eritiriyaa saniin garasitti erga deemaniin booda meeshaan waraanaatis achumatti hafee loltuun hedduunis achumatti hafanii. Kanaaf harki tokko nama irraa citeedha. Abiyyi jechuun raayyaa ittisa biyyaa jechuun nama harki irraa citeedha. Kanaaf akka barbaadetti tarkaanfii fudhachuu hin danda'u, akka barbaadetti waan barbaades gochuu hin danda'u jedhanii jiru. Haala kanaan namoonni tokko tokko gocha har'aa kana abiyyi xiffiin rukutuudha jedhaniiru. Akka abiyyi kabaluutti kan isaan ilaalanii yoo dhuguma humna qabaatee jedhee kana hin deebisaa garuu akka amma laalamaa jirutti tarkaanfii kana waan deebisu hin fakkaatu. Garuu rakkoon kana wajjin dhufu rakkoon amma mul'achaa jiru maalinni yoo akkuma jedhamu kana ajaja kana fudhachuu didanii inni duraas achi ka'ee jira. Egaa gara Finfinnee hin deebi'uu hin beeknu. Inni haaraa muudame kun garasitti ergamee fudhataman arganne. Kanaaf loltuuwwan naannoo sana naannoo Tigraay jiran sanii mindaan hin kafalamu moo hin kafalamu? Inni gaaffii guddaa uumee jira. Yoo hin kafalama ta'e loltuu ajajaa hin qabne loltuu walumaa galatti ajajaa isaa ministeerri ittisaa hin beekne mindaa kafaluun akkamitti danda'ama kan jedhu gaaffii baay'ee namoonni baay'een gaafatanidha. Lammaffaa yooma hin kafallaayyuu jedhanii egaa wanti baay'een amma biiroolee mootummaa walumaa galatti kan Tigraay keessa jiran kan federaalaa yuunivarsiitiis haa ta'uu ittisa biyyaas haa ta'uu wanti inshuraansii waan qaamni yookiin dhaabbileen mootummaa federaalaa kan jedhaman kuni naannoo Tigraay keessatti amma mindaan hin deemu jedhanii jiru. Mootummaa Tigraay hin beeku jedhee jira. Qarshii karaa baankiitiinis itti ergu baankiin suniyyuu hagam amanamaa hagamis immoo walirraa fuudhanii hojjechuu danda'u. Ajaja walirraa fudhachuu danda'u. Walumaa galatti rakkoon hin uumamu kan jedhu namoonni baay'een gaafachaa jiru. Haala kanaan yeroodhaa fi tarii yoo rakkoon jiraachuu baatee wanti kun akkasumatti otoo itti fufa ta'e jechuun yoo waan kana qabbaneessanii jedhanii hagas rakkoon hin uumamu warri jedhanis jiru. Dubbiin garuu waan qabbanaa jiru hin fakkaatu. Kanaaf loltuun sunis walumaa galatti mootummaa Tigraayitu fuulduratti mindaa kafalaaf moo akkam ta'uun gaaffii guddaa uumee jira. Hunduma caala immoo wanticha kan ammeessee mootummaan Abiyyi nuti bajeta irraa dhaabne mindaa irraa dhaabne mootummaa Tigraay bajetni hin kennamu jechuusaa dubbii kana garmalee hammeessee jira. Egaa waan dhufaa jiru hordofnee isinitti himnaa garuu wanti gaariin mul'achaa hin jiru. Haala kanaan yeroo muraasan booda loltuun mataa isaatiin walitti garagaruu danda'a. Isa malees loltuun naannoodhaan yookiin sabaan wal qoodee jira. Keessattuu Oromoo, Amaaraa, Tigraay, Kibbaa, Sumaalee jedhamee wal qoodee jira. Kana wajjiniin hunduma caala kana wanti afarsaa jiru akka naannootti uummata Oromoo fi uummata Amaaraa walitti buusuudhaaf wanti godhamu kun keessattuyyuu Abiyyi uummata lamaan kana walitti buusee ofii aangoo isaa dheereffachuu fi waan kana hojjechaa waan tureef kunis rakkoo guddaa ta'eeti mul'ata. Amma egaa inni durii aangoon dheereffadha akkasumas godhee yoo walitti buusee jedhee hundumaan iyyuu wal lolee garatti deemuu dhabee okkolaa waan jiruudha kan
fakkaatu. Kanaaf yoo haala kanaan yeroo dheeraa akka turuu hin dandeenye kan himamu mootummichi. Kanuma wajjiniin egaa gara oduu lammaffaatti dabarraa. Oduun keenya lammaffaa ajjeechaan namaa itti fufee jira jedha. Ajjeechaan egaa iddoo garaagaraatti raawwachaa ture. Kana dura akkuma isinitti himne Oromiyaa keessatti poolisiin iddoo garaagaraatti raawwachaa ture. Ajjeechaan kuni naannoo Shaashamanneetti raawwachaa ture. Harar keessatti raawwachaa ture. Wallagga keessatti raawwachaa ture. Waliigalatti kan Oromiyaa keessaa bal'inaan poolisiin kan gaggeessaa jiruu fi adda dureedhaan kan poolisii irraa dhufe yoo ta'u, gara biraatiin immoo naannoo Beenishaangulitti warri Amaaraa baay'een ajjeefamanii jiru. Akkasumas Gurra Fardaatti namni baay'een ajjeefamanii jiru. Egaa kuni walitti daa'ee har'as naannoo Affaarii fi Sumaalee jidduutti waraana banameen namni 27 ajjeefamee jira. Kuni rakkoo guddaa ta'ee jira. Ajjeechaan iddoo hundatti babal'achuun kuni durii jalqabee walitti bu'iinsi naannoo Sumaalee fi naannoo Affaar kun hin jira ture. Garuu amma bifa haaraan akkasitti deebi'uun isaa baay'ee nama gaddisiisa. Namoonni naannoo sanitti dheeda irratti wal lolu, bishaan irratti wal lolu. Kanaaf otoo naannoo sanii bishaanii fi dheeda kana haala gaariidhaan dhiyeessuuf hin danda'ame jidduu galamee rakkoon kun salphumatti uumamuu ni danda'a. Garuu amma akka arginutti qaamolee garaagaraatu walitti bu'iinsi kun akka babal'atu godhu. Fakkeenyaaf Oromoodhuma keessatti iyyuu yeroo dhiyoo keessatti Oromoo Karrayyuu fi Oromoo Ituu walitti buusuudhaaf yaalamee ture. Akka wal waraanan godhamee ture. Namoonni gara lamaanitti iyyuu lubbuun namaa badee jira. Kuni maaliif Oromoo jidduutti wal shakkii uumuudhaaf akka Oromoon tokkoo miti jedhanii gochuudhaaf wanta yaadameedha. Egaa kana fuulduratti immoo hordofnee isinitti himna. Hundaafuu akka ajjeechaan kun iddoo garaagaraatti raawwatee jira. Ammas tarii ajjeechaan selektiif ta'ee raawwatamuu danda'a jedhamee yaadama. Kanaaf namoonni baay'een of eeggannoo gootanii halkan yaalan turinaa, waan ta'an hin dubbatinaa, iddoo garaagaraatti afaan keessan dubbii keessan of eegaa, nama isin bira jiruun beektanii iddoo buna dhugdanitti. Egaa kanuma hundumaayyuu erga jenneen booda gara oduu keenya sadaffaatti dabarraa. Oduun keenya sadaffaan filannoo Ameerikaati. Filannoon Ameerikaa guyyaa 4 hafee har'a Kamisaa simbira Jimaataa kan biratti gaafa Kibxataa gaggeeffamaa Noovembarii 3 jechuudha kan gaggeeffamu. Filannoon kun baay'ee qalbii namaa rarraasaa jira. Addunyaa guutuun qalbiidhaan eegaa jira. Maaliif akka filannoo Ameerikaa kan eegamu hin jiru. Kanaaf namoonni baay'een maalidha, eenyu filannaa, mee maal nuun jettaa warri jettanii nu gaafattan jiru. Egaa haala amma jiruun filannoon kun Dimokiraatii fi Riippaabilikaanii jidduutti gaggeeffama. Filannoon kun hunda caala kan pireezidanshaal jedhamuudha yookiin pireezidaantii ta'uudhaaf filannoo gaggeeffamuudha. Egaa Doonaald Tiraamp Riippaabilikaanii bakka bu'uudhaan Joo Baayiden immoo Dimokiraatota bakka bu'uudhaan dorgomaa jira. Haala kanaan Ameerikaa keessatti yeroo hundumaayyuu biyya keenyatti silaan akkasii hawwina. Ameerikaa keessatti namni tokko sagalee tokko qaba. Garuu yeroo hunda suni sirrii miti. Namni tokko sagalee, namni hundi waan filateef pireezidaantiin tokko filatamu. Fakkeenyaaf Hillary Clinton bara 2016 nama hedduutu filate. Namni ishii filate kan Trump filate miliyoona 3 oliin caalaa ture. Haa ta'u malee electoral board waan jedhamu fayyadamu Ameerikaanii. Electoral boardiin kun maalinni duraan ummatatu filata. Ummanni erga filateen booda kan ummanni filate san irratti dabalatanii isteetonni endorse yookiin hin filatu. Kanaaf isteetiin waan sagalee gara garaa qabu. Isteetii hundi sagalee qixa hin qabu.
amma isteetiin ani keessa ture isteetii Vermont jedhamtu baay'ee xinnoo waan taateef nama 600,000 qofa waan qabduu fi electoral votiin ishii 3 qofa achitti mo'achuu baatee agas garaagarummaan fidu sagaleen 3 baay'ee murteessaadha garuu akka Kaalifoorniyaa miti Kaalifoorniyaan amma naannoo 46 qaba kanaaf namni Kaalifoorniyaatti mo'ate Vermontitti mo'atame wal bira qabuun hin danda'amu kanaaf rakkoo waan akkasii kanatu jira kanaaf yeroo baay'ee kana qofa otoo hin ta'in egaa electoral systemii kana fayyadamu kan Ameerikaa keessatti Itoophiyaatti filannoo iyyuu hin beeknu egaa dubbachuu hin dandeenyu Ameerikaa keessatti yeroo baay'ee bakki Riippaabilikaaniin mo'atuu fi bakki Dimokiraatonni mo'atu ifatti kan beekaman jiru. Fakkeenyaaf Vermont bakka nani turetti Riippaabilikaaniin hin mo'atu beekamaadha sun. Minnesootaan jira amma Minnesootaan elektoraal irratti 10 qabdi natti fakkaata. Minnesootaanis baay'inaan yeroo baay'ee Riippaabilikaanii otoo hin ta'in Dimokiraatitu mo'ata. Kanaaf Minnesootaa Tiraampis dhufee na filadhaa jedhee jira. Joe Bidenis dhufee jira garuu baay'inaan Minnesootaan biluu yookiin Dimokiraatii kan jedhamtudha. Akkasumas amma Kaalifoorniyaan walumaa galatti Dimokiraatitu filatamaa beekamaadha kan Kaalifoorniyaa jechuudha. Niiwoorkis akkasuma Massachusetts akkasuma Washington isteetiiwwan beekaman kan Dimokiraatii jiru isteetiin beekaman immoo kan Riippaabilikaanii jiru kanaaf isarratti waliin lolan. Isarratti waliin lolanii garuu warri yeroo tokko gara Riippaabilikaanii yeroo tokko gara Dimokiraatii deeman jiru. Isteetiiwwan kun isteetii 8 amma kan jirani isteetii 8 sana keessatti maal akka jiruuni isinii ibsa The Guardianiin wanta baaseen isinitti himaa. Fakkeenyaaf isteetiiwwan akkasii sana keessaa Filooriidaan electoral vootii 29 qabdi. Kanaaf guddaadha jechuudha. Sadaffaadha natti fakkaata electoral boordiidhaan Filooriidaan. Kaalifoorniyaan isa jalqabaati Niiwoork itti aanee jira achiin booda Filooriidaadha. Kanaaf Filooriidatti Joe Biden dursaa jira parsantii 48.4 dursaa jira. Trump immoo parsantii 47.2 itti aanee deemaa jira. Isatti aanee Pensilvaaniyaa kan jedhamtu isteetiin tokko jirti. Iddoo isteetii kanatti immoo isteetiin kunii 20 qabdi. Electoral vootii 20 qabdi. Isteetii kanatti Joe Biden 50.5 dursaa jira. Akkasuma Trump 45.2 dursaa jira. Kuni kanarraati gaa'ii. Sanirraan Ohaayoodha. Ohaayotti kan mo'ate yeroo baay'ee pirezidaantii ta'a jedhu yeroo hundaa miti garuu yeroo baay'ee akkas jedhu. Egaa Ohaayoon immoo electoral boordii 18 qabdi. Asitti Trump 48.5 dursaa jira. Joe Biden immoo 46.6 jira. Sana ala Michigan immoo electoral vootii 16 qabdi. Amma Joe Biden 50.5 irra jira. Trump immoo 43 irra jira. Kanaaf garaagarummaa guddaatu jira. Hanga garaagarummaa 7tu jira. 7.5tu jira iddoo kanatti. Sanirraa North Carolina jira. North Carolina 15 electoral boardii 15 qabdi. Kanaaf asittis Joe Biden dursaa jira. 49.4 Trump immoo 47.2 irra jira. Arizonaatti ammas electoral vootii 11 qabdi. Asitti Joe Biden 49.2 dursaa jiru. Trump immoo 45 dursaa jira.
Wisconsin statein kuni electoral vote kudhan qabdi. Asittis Joe Biden percentage 51 argateera. Trump immoo 43 argatee jira. Ayiwaan yeroo baay'ee kan Riippaabilikaaniiti jedhamee jira. Haa ta'u garuu asittis kan dursaa jiru amma 47.3 Joe Biden, Trump 47 irra jira. Walumaa galatti yoo laallee jenne qabxii garaagarummaa isaanii Trump 42.5 irra hoo jiru, Joe Biden 51.6 irra jira. Haala kanaan yoo laallee jennu Biden mo'achuu danda'a. Haala amma jiruuni garuu hin beekamu. Namni maal akka filatu hin beekamu. Hunda caalaa Trump kan nama amansiifachaa jiru. Taaksii keessanii Joe Biden yoo filatame jedhee taaksii isinitti dabala. Ani immoo taaksiin isinii hir'isaa jedhee jira. Gibira jechuudha. Gibiran isinii hir'isa jedheera. Gibira hir'isuun kuni namoota baay'een foreign policy maaliisaa waan beekan hin jiranii namni baay'een waanuma ofii isaatii faayidaa irraa argatu barbaada. Kanaaf yoo gibira nurraa hir'isa jedhanii filachuu danda'u. Haala kanaan egaa kana fakkaataa nuti kam filannu kan jedhu egaa Oromoon isintu beekaa hunda caala kuni akka dhuunfati namni dhuunfan ofii isaatii kan barbaade filachuu danda'a. Garuu maal laallee filannaa jettanii hunda caala tokko waan isaanii himaammata isaanii ilaala. Himaammata isaanii irratti gaafa laaltanii jettan walumaa galatti yeroo baay'ee kan dubbatameedha. Warri Riippaabilikaanii hiyyeessaa hin yaadani. Warri Riippaabilikaanii dureessaaf kan isaan yaadanii isaanii hiyyeessuma maalumaa godhi hiyyeessuma. Hiyyeessaa kan rakkoo keessaa baasuu danda'uu fi hojjetee akka galu hojii uumuu fi kan danda'u dureessa. Dureessa sirriitti qabannee jennaan dureessa waan gaarii goonee jennaan haala mijeessinee fi jennaan hiyyeessa sana jiraachisuu ni danda'a dureessi jedhaniiti kan isaan yaadanii. Kanaaf yeroo hundumaayyuu kan isaan irratti xiyyeeffatan warra qabeenya qabudha. Qabeenya irratti kan isaan xiyyeeffatanii gama biraatiin dimokiraatota yoo laaltanii jettanii dimokiraatonni immoo hiyyeessa dura laalu. Isaanii yeroo hundumaayyuu waan tokko gaafa ba'u hiyyeessa akkamitti fayyada, hiyyeessa akkamitti miidha kan jedhu kan isaan laalanii. Kanaafiyyuu warra dureessaa kanafaa gibira kaffalchiisanii hiyyeessa gargaaruudha kan isaan barbaadanii. Yeroo baay'ee karaa fayyaa kanafaa, karaa barumsaa kanafaa, liqiifaa kennuudhaan akkamitti hiyyeessa kana abbaa qabeenyaa gochuu dandeenya kan jedhu kanafaa kan isaan yaadanii. Kanaaf egaa kamittiin amananii maalittiin amanaa kan jedhu sanitti isin yaaduu qabdu. Warri Riippaabilikaanii hunda caala namni ergaa tattaafatee mo'atee isa badhaasutu barbaachisa malee nama callisee ta'ee hiyyeessa ta'ee gargaaruun gaarii miti kan jedhu sanafaa inni falaasama qaba. Gama biraatiin Oromoo baay'een kan gaafachaa jiranii Tiraampii amma Abiyyitti dhaadatee jira. Kanaafiyyuu warra Misraa wajjiniin ta'ee jira. Kanaafi gargaarsa sabiyyarraa waan dhaabeef waan sana hin deeggarraa kan jedhamu suni yaada bilchaataa miti. Duraan dursee Abiyyis haa ta'u Tiraamp waa'ee foreign policy yookiin imaammata biyya alaa kanaa beekumsa hin qabanii. Tiraampis yeroo darbe waa'ee Misraa gaafa kaasu akkuma nama callisee daa'imaatti yookiin inni biizinasii beeka. Biizinasii diilii ammaa yoo walii galtee ani biizinasii kana keessaa nan baanatti hin tollee maalidha jechuu ni danda'a. Akkasiin godhu malee sanaan ala wanti isaan godhan hin jiru. Kanaafi yeroo amma akka quba qabnutti warri baay'een keessattuyyuu beektonni imaammata biyya alaa irratti qaban kuni
Trump wanta inni dubbateen baay'ee isa qeeqaa akka jiranidha. Kanaafi waan kun ta'uu hin qabu. Nuti Itoophiyaa dhabuu hin qabnu. Itoophiyaa dhabne jechuun Afrikaa nu dhabsiisuu danda'a. Tarii immoo biyyattiin suni hidhattee Chaayinaa hammattee harka Chaayinaa galuu dandeessi. Harka Chaayinaa galteennaan kufaatii guddaatu nu qunnamaa jedhanii gorsaa jiru. Kanaafi egaa ammaa fi walumaa galatti walitti dhufeenya dippiloomaasii isaanii qorree jira. Baay'ees gadi bu'eera. Yeroo gabaabaa keessatti xinnoo sun fooyya'uu ni danda'a. Garuu kanas ta'ee Tiraampis ta'ee Baayiden yoo filataman gargaarsi Abiyyi irraa dhaabate kun yeroo dhiyoo keessatti gadi hin dhiifamu. Kana gaazexaan garaagaraa namoonni beektonni garaagaraa dubbachaa jiru. Otuma Joo Baayiden mataa isaatiin filatame iyyuu hanga nama dhimma Afrikaa kanarratti beeku argatee qoratee akkamitti gadhiifamaa maalirra oolaa jedhanii otoo hojjetaniyyuu waggaa tokkoof ji'a 6 fudhachuu danda'a jedhu. Fakkeenyaaf Tiraamp 2016 aangoo erga qabateen booda hanga 2018tti waggaa tokkoof ji'a 6 itti gaafatamaa dhimma Afrikaa hin qabu ture. Dhumarra Taabornaash barbaadee argate. Kanaafiyyuu otuma Joo Baayiden illee barbaadee argee otuma filatame barbaadee arguun baay'ee isa rakkisaa. Kanaafi waggaa tokko olii isa fudhachuu danda'a jedhaniiti namoonni baay'een kan dubbatanii, beektonnis kan dubbatanii. Lammaffaa mirga namaa qabiinsa mirga namaa irratti lamaaniyyuu akkasuma Joo Baayidenis sanatti nama hamatamuu miti. Otoo jennu Joo Baayiden ani qaaman argeen jira waa'ee biyyattii sanis 2018 mari'annee turre yeroo sanatti wayyaanee ture yeroo sanatti maaltu akka deemaa jiruu fi garamitti akka deemaa jiru guyyaa sa'aatii jumati daqiiqaa muraasa wayii daqiiqaa 5-10 hin caalle akka qaaman wal argine akka haasa'u goonee jirra. Akkasumas immoo gorsaan isaa fuulduratti sekireetarii steetii ta'uu danda'a jedhamu kuni xalayaa yeroo darbee barreessee ture. Waa'ee Itoophiyaa haalli amma jiru kuni gaarii miti. Jijjiiramni kuni gufatee jira. Jijjiiramichi kanaafiyyuu jijjiirama akka dhufu jedhee xalayaa tokko barreesseera. Kanuma kanarraa wanti nuti hubannu akka sodaatamu kana Joo Baayidenis Abiyyiif kan bitamu miti. Haa ta'u malee lafa jalaa amma akka argaa jirrutti Abiyyi karaa danda'ameen even asitti maallaqa karaa imbaasii baasuudhaanii namoonni kaampeenii Joo Baayiden akka gargaaranii godhamaa jira jedhama. Keessattuyyuu warra isinii gala kaanoon jedhu isaanii qarshii hedduu walitti buusuudhaan dheengadda qofa warri lammii Itoophiyaati ofiin jedhanii dheengadda qofa walga'iin waamanii achirratti qarshii 62 doolaara 62 walitti qabanii filannoo Joo Baayiden kanaaf kennanii. Kanaafi Oromoonis kana baree eenyuyyuu haa mo'atu wanti nuti baruu qabnu eenyutu dantaa keenya nu eegsisa. Dantaa keenya nu eegsisuudhaaf immoo eenyu beekna, eenyu qabanna kan jedhu sana sirriitti itti yaaduun nu barbaachisa. Yeroo hundumaayyuu himaammata baasannee deemuu qabna. Himaammata keenya tokko dantaan keenya maalidha? Maal feena nuti? Oromoon maal barbaada? Maal fedha? Waan sana erga baranneen booda abbaa feeyyuu haa dhufu isatti waan barbaannu san ibsannee erga ibsanneen booda immoo yoo nu didallee karaa ittiin dirqisiisan nu barbaannee karaa ittiin qaban nu barbaadannee achiin booda wanta sana hojiirra oolchutu nu baasa. Kanaaf egaa filannoon Ameerikaa kuni ammaaf kana fakkaataa. Eenyuun mo'ataa eenyutu hin mo'atu gaafa qibxata dhufu laallaa. Garuu walumaa galatti wanti Ameerikaa keessatti deemu kana fakkaataa. Waa'een dimokiraasii isaanis isa kana fakkaata. Erga kana jedheen booda gara dhumaatti deemnaa. Mootummaan Amaaraa amnistii balaaleffatee jira.
har'a ibsa baasanii mootummaan Amaaraa ministiinii ergamaa baa'uutii fi ergamaa wayyaanitti dijitaal wayyaanitu waan garaagaraa barreessee itti ergee isaaniif ajajamuu kanaafiyyuu waan ibsa isaanii maaliif hiriira dhorkitan jedhanii baasan kun tasuma fudhatama hin qabu jedhee jira. Akka mootummaan Amaaraa jedhutti gara tokkoon guyyaa sanitti uummanni hiriira haa ba'u jedhanii uummanni erga hiriira bahin booda uummata sana irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf wanti karoorfametu jira jedha. Waan wal dha'u isaaniyyuu kan baasanii gara tokkoon qaamni kana shororkeessuudhaaf fi tarkaanfii fudhachuudhaaf qophaa'ee jira. Tarkaanfii fudhachuu kan qophaa'e sun eenyu akka ta'e wanti ibsee hin jiru, namni qabame jedhamus hin jiru. Egaa walumaa galatti kana jechuun mootummaan naannoo sanatti poolisii federaalaa fi humna ittisaa ergee ture. Isaantu mootummaa federaalatu uummata Amaaraa rukutuudhaaf hiriira baatan hiriira seeraan ala jedhanii qopheessaa turanii jechuu fakkaata. Haalli isaa walitti dhufeenya isaanii kunis baay'ee waan gadi bu'ee fi Abiyyii fi warri Amaaraa kun egaa waan sana jechuu barbaadan fakkaata. Gama biraatiin immoo eenyu akka lakkaa'ee fi daataa kana eessaa akka fidan beekuus baannu uummata Amaaraa miliyoona 10 naannoo garaagaraa jiraatu kanarratti dhiibbatu ga'a jennee dhiisnee jedhanii jiru. Isa jechuun dura warri sun itti yaannee ture kana dura hiriira ba'anii turre ammas hiriira yoo ba'anii Amaaraa Oromiyaa keessa jiraatuu fi hiriira naannoo Amaaraatti ba'u maaltu walitti fide kan jedhu sunis gaaffiidha. Yoo tarii akka isaan jedhanitti gara tokkoon namoonni jedhanitti yoo achi keessatti hiriira ba'an sana arraba garaagaraa fidanii uummanni aaree uummata naannoo garaagaraa jiru kana tarkaanfii irratti fudhachuu danda'a kan jedhu waan yaada qabnaa jedhaniiru. Kanaaf immoo falli hiriira dhoorkuu otoo hin ta'in wal hubannaan hunduma caala jiraachuu qaba. Wal hubannaatu hin jirre. Rakkoon inni guddaan uummanni suni qabu gaggeessitoonnii fi iliitiin Amaaraa saba biraa hubachuu hin dandeenye. Hubachuus hin fedhani. Madaa jara isaanii ittiin dhaga'amu. Uummanni kun hacuuccamee afaan isaa, aadaan isaa, eenyummaan isaa tuffatamee as gahee amma isa ganuu barbaadu. Abiyyi dabalatee waan akkasiin taane mootiin Minilikis haa ta'u Haayile Sillaaseen haa ta'u maaliin waan gaarii hojjetanii harka muruun, miila muruun, harma muruun sirrii ture. Kana dhiisnee fi bira darbuu qabnaa kan jedhanidha. Isa kan waraanamee fi kan waraanee waan itti dhaga'amu garaagarummaa qaba. Kanaaf egaa kana kan isaan jedhani. Walumaa galatti egaa kun waan nama ajaa'ibuu miti garuu mootummaadhuma jidduutti garaagarummaan jiru kan nutti agarsiisu. Ministiin biyyattii irratti baasee walumaa galatti mootummaa biyya irratti mootummaan Amaaraa maaltu isa galchee immoo dhaaba international ta'e tokkoo fi deebii kenne kan jedhus gaaffii guddaadha. Walumaa galatti egaa oduun keenya har'aa kanuma waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Oduu biraa qabannee yeroo biraa hanga wal arginutti kan bultan nagaan bulaa, kan ooltan nagaan oolaa, buna odaa isiniin darbini, odaa koffii akkasumas kitaaba barbaaddan karaa barbaaddaniin nu ajajaa jennaa. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Halkan gaarii, guyyaa gaarii.